Hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Walwaraansi Israa'elii fi garee Palestaayin Hamaas gidduutti jalqabame guyyaa jahaffaadhaaf yommuu itti fufee jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken Israa'eliin seenuudhaan muummicha ministeeraa Beenjaamin Naatinaayuuf dabalatee hanga'oota mootummaa biyyattii wajjiniin wal arganii jiru. Antoonii Bilinken yommuu magaalaa Waashingtenii ka'anii akka oduu gabaastotatti dubbatanitti Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee waraanaa gara Israa'elitti erguu ishee ibsanii imalli isaanii immoo biyyi michuu biyya isaanii taate lola irratti baname ofirraa ittisuudhaaf maal akka ishee barbaachisu achitti argamanii hubachuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Uummata Israa'el cina dhaabbachaa turre har'as Boris yoomiyyuu ni dhaabbanna kan jedhan Antoonii Bilinken haleellaa gareen Hamaas sanbata dheengaddaa Israa'el irratti raawwateen lammiileen Ameerikaa du'anii ammam akka ta'anii fi warreen butamanii fudhatanis ammam akka ta'anii fi eessa akka jiran addaan sirriitti beekamuun akka hin danda'amne ibsaniiru. Kunittuu kanaan jiru ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oosten walga'ii ministeerota biyyoottan naatoo irratti hirmaachuudhaaf biyya Beeljeem magaalaa Biraaselsi jiru. Ministeeronni biyyoottan miseensa naatoo waa'ee lola walakkeessa bahaa keessa jiru ilaalchisee ministeera ittisaa mootummaa Israa'el Yaa'oof Gaalaantiin dhaggeeffatanii jiru. Haaluma dhimma walwaraansa walakkeessa bahaa keessatti adeemaa jiruun walqabateen ejjannoo Itoophiyaan qabdu kan gaafataman dubbi himaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alem kamisa har'aa ibsa gaazexeessootaaf kennaniin akka jedhanitti Itoophiyaan ejjannoo gamtaan Afrikaa jabeessu isa fala mootummaa lammanii yookaan two state solution jedhamu akka deeggartu ibsanii jiru. Dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohammed onkoloolessa 7 bara 2023 ibsa kennaniin mootummaa Israa'elii fi gareewwan Palestaayin lola dhaabanii gara marii yaada mootummaa lammaniitti akka deebi'anii gaafachuun isaanii ni beekama. Mootummaan Israa'el haleellaa magaalaa Gaazaa irratti raawwatu yommuu itti fufee jiru kanatti namoottan 338 ol jireenya isaanii dhiisanii akka baqatan tokkummaan mootummoota beeksisee jira. Magaala jiraattonni miiliyoonii 2.3 ta'an keessa jiraatan Gaazaa keessatti haleellaa raawwatamaa jiruun kan ka'e lakkoofsi namoottan buqqa'anii roobii kaleessaa 75,000 waan dabaleef yeroo ammaa lakkoofsi buqqaatotaa 300,000 fi 38,000 fi 937 akka ga'e dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa Oochaan beeksisee jira. Karaa biraatiin lola sanbata dheengaddaa ganama jalqabame kanaan lammiileen biyyoottan adda addaa du'uu isaaniitii fi bakka buuteen isaanii dhabamuun isaa ibsamee jira. Akkuma kanaan lammiilee Yuunaayitid Isteetsi 22 du'anii namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne immoo butamanii kan fudhataman yommuu ta'u lammiileen Taayilaand 21 du'anii 14 immoo butamanii fudhatamaniiru. Biyyi Faransaay lammiileen ishee 11 kan jalaa du'an yommuu ta'u Neepaal 10, Arjentiinaan 7, Raashaa fi Yuunaayitid Kingdom nama 4, Kaanaadaan Chaayinaanii fi Yuukireen namoottan 3 akkasumas biyyoottan biroo 18 lammiiwwan isaanii lakkoofsa adda addaa qaban akka jalaa du'anii fi butamanii fudhatan gabaasameera. Itoophiyaa keessatti wal waraansa naannoo Tigraay keessatti taasifamaa ture hordofuudhaan walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa, Affaarii fi Oromiyaa keessatti itti fufeen biyyattii keessatti yakki duguuginsa sanyiif dhumiinsi raawwachuu akka danda'u aangawaan tokkummaa mootummootaa tokko ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aantuu barreessaa muummee dhaabbatichaatii fi dhimma duguugaa sanyii irratti gorsituu kan ta'an Aliis Waayirii Muunideerti mirga namoomaa ilaalchisee gabaasaaleen Itoophiyaa keessaa bahaa jiran waan yaaddessaa ta'anii fi keessumaa dhimma duguugaa sanyiitii fi gochaawwan hammeenyaa wal fakkaataa ta'an irratti haalli hamaan jiraachuun isaa akka xiyyeeffannaa hawaasa addunyaa hawwatuun barbaada jechuun isaanii gabaasameera. Gabaasa Koomishiniin mirga namoomaa addaa haala sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa baase waabeffachuudhaan kan ibsan hangaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun godina Waagimiraa, godina Walloo Kaabaatii fi Shawaa Kaabaa keessa jiran dabalatee magaalotaa fi gandoottan kaaba Itoophiyaa keessa jiran 11 keessatti dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa saba Aagawuutii fi saba Amaaraa irratti okorri saalaa fi dirqiidhaan gudeeddiin raawwachuu isaa akka beekuu danda'an ibsaniiru. Haleellaan sibiilota irratti raawwachaa jiru haleellaa gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti taasifamaa jiruun walqixa akka ta'e kan ibsan hangaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii
hokkorri dhaabbachuunii fi eegumsi sibiilotaa fi taasifamuu qabu barbaachisaa ta'uu isaa ibsaniiru. Karaa biraatiin roobii har'aa Finfinnee keessatti oduu gabaastotaa fi ibsa kan kennan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alamii dhimma kanarratti deebii kennaniin ibsichi waan itti gaafatamummaa of keessaa hin qabnee fi haala maaltu na dhibeeti jechuudhaan fudhatama dhabsiisuu isaanii Kennedy Abaatee gabaasee jira. Lola naannoo Tigraay keessatti taasifamaa ture keessatti lammiileen naannoo sanaa kanneen du'an torban kana keessa akka yaadataman bulchiinsi naannichaa beeksiseera. Walwaraansa waggoottan lamaa fi Tigraay keessatti taasifamaa turee fi waliigaltee Piriitooriyaatti taasifameen tasgabbaa'e keessatti lammiileen naannoo Tigraay lubbuu isaanii dhabanii naannicha keessatti guyyoottan 3 akka yaadatamanidha bulchiinsi naannichaa kan ibse. Lammiileen naannichaa walwaraansicha keessatti lubbuun isaanii darbee fi torban kana maatiiwwan isaanii gadda ta'anii jiranu caalaan isaanii dargaggoota akka ta'es beekameera. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennanii jiraattonni magaalaa Maqalee warri walwaraansicha irraa hafanii lubbuudhaan jiranuu fi akka xiyyeeffannaan kennamuufii qabu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sirna maatiiwwan firoottan isaanii jalaa du'anii boossisuu geggeessuu isaa kan ibse mootummaan naannichaa walwaraansicha keessatti namoota meeqa akka lubbuu isaanii dhabanii addaan baasee hin ibsine. Walwaraansa waggoottan lamaa fi taasifamaa ture keessatti karaa raayyaa ittisa biyyaatii fi gareewwan naannoo Amaaraa irraa hirmaatan keessaa namoonni meeqa akka lubbuun isaanii darbanii amma ammaatti wanti ifatti beekame akka hin jirre kan ibse Mulgeetaa Asba'aa bakka bu'aa addaa gamtaa Afrikaa ta'uudhaan koree araaraa waliigaltee Piriitooriyaa keessatti hirmaate kan dursaa turani pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo walwaraansicha keessatti namoota 600,000 ol ta'an du'uun isaanii akka hin oolle ibsuu isaanii gabaaseera. Laayibeeriyaa keessaa kibxata darbe roobiif lolaan gara aanaalee sagaleen itti kennamu dhaqqabuudhaaf gufuu ta'eera. Naannolee hanga tokko immoo dhaqqabuun rakkisaa ta'ee jira. Garuu sagalee kennuun guyyaa lammataaf itti fufeera. Koomishiniin filannoo biyyoolessaa Laayibeeriyaa roobii kaleessaa ba'ii filannoo pirezidaantummaaf kaseera tumtoota ka jalqabaa ifa taasisuu eegaleera. Lakkoofsichi sagalee kenname keessaa hanga tokko qofa ka bakka bu'u ta'us koomishinichi namoonni sagalee hin kennin jiru jedheera. Dura ta'an koomishina filannoo Deevdeetta Biraawunlaan sanaa akka jedhanitti daandiin badaa ta'uu lolaaf roobni meeshaalee filannoo hanga tokko mancaasuudhaan aanaalee sagaleen itti kennamu hanga tokko danqee jira jechuudhaan sanaanuu Toord Monrooviyaarraa gabaaseera. Gara oduutti aanutti naaceen immoo walwaraansi Sudaan keessaa adeemaa jiru yoo itti fufe ta'e baay'inni baqataa waan dabalaa deemuuf tasgabbii naannichaatiif akka balaa qabu tokkummaa mootummootaatti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR ibsee jira. Yeroo ammaa lammiileen Sudaanii jireenya isaanii irraa buqqa'anii miliyoonii 5 fi qabxii 6 ga'uu isaanii kan ibsanii walakkeessa bahaatii fi kaaba Afrikaatti itti gaafatamaa waajjira UNHCR kan ta'anii Aymaangi Haraabii yeroo ammaa gargaarsi buqqaatotaa fi taasifamaa jiraatus walwaraansichi yommuu dheerachaa deemu gareewwan gargaarsa taasisan waan dadhabaa deemanuu fi rakkoon hamaan fuulduratti uumamuu danda'a jedhaniiru. Namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an keessaa namoonni miliyoonii 1 fi qabxii 1 ta'an dubartoota, ijoolleewwanii fi maanguddoota akka ta'an kan ibsan qindeessaan dhimma baqattootaa Sudaan Mohammad Diyaan Baaldee gama isaaniitiin ibsuun isaaniis gabaasameera. Bahaa fi walakkeessa Afrikaatti itti gaafatamaa UNHCR kan ta'an Abdurra'uuf Giinoon Koondee gama isaaniitiin akka ibsanitti yeroo ammaa biyyi ollaa Sudaan Chaad baqattoota 400,000 fi 200 ji'a 6 darban keessatti kan simatte yommuu ta'u buqqaatota kana gargaaruudhaaf maallaqa dhaabbileen gargaarsaa gaafatan biliyoonii 1 keessaa yeroo ammaa kan argamuu danda'e dhibbeentaa 29 qofa. Walwaraansi Sudaan keessatti deemaa jiru haala amma jiruun itti fufa taanaan lammiileen Sudaan biyya isaanii irraa buqqa'anii biyyoottan ollaatti dheessan dhuma bara kanaatti miliyoonii 1 fi qabxii 8 akka ga'uu danda'an UNHCR beeksisee jira. Bafaqaaduu oduudhaaf nan galateeffadhaa. Sanbata darbe hidhattoonni Hamaas haleellaa akka tasaa Israa'el irratti raawwataniin ilmi isaanii duraa ajjeefamuu VOA'n ka dubbise hiddi dhalata Itoophiyaa ka qaban abbaan lammii Israa'el dubbataniiru. Erga gara Israa'el dhufanii
gara 13 ol ta'uu ka dubbatan abbaan kun haleellaan hamaadha ittiin jedhan kun ammayyuu akka hin dhaabatin sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha gabaasii Asmaamaw Ayyanaw. Israa'el Bersheebaa akka jiraatan kan ibsan obbo Dubbaalee Isaatu naannoo isaan jiraatan bakka Hamaas haleellaa itti raawwatetti dhiyoo ta'uu dubbatu. Sanbata darbe ganam haleellaa raawwateenis ilmi isaanii loltuu Israa'el ta'e duraa ajjeefamuusaaf yeroo ammaa gaddarra jiraachuu VOA'f ibsaniiru. Mucaan koo Oorii jedhama afaan Amaariffaan ifa jechuudha jedhan. Ibraayisxiidhaan Oorii jenna. Umuriin isaa waggaa 21 mucaa arfaffaadha. Isaa gadi immoo ijoollee 3 qaba. Walumaa gala ijoollee 7 qaba jedhan. ከካምቦ መጥቶ ሐሙስ አግኝቶኝ እናቱ መኛ ወንድሞቹ ጋራ ቤት አድሮ ማዴ keessa jiraaturraa dhufee kamisa na arge haadhaaf obboloota isaa waliin bulee jimaata nan deebi'a jedhee deeme anis haadha warraa koo waliin gara hojiin dhaqe boodarra bilbilee fi jennaan ga'eera naan jedhe roobiin deebi'ee dhufa yoo roobiin dhufii nafe immoo kamisa nan dhufaa jedhe sanbata barii dhukaasni banamee lola keessatti du'e hiriyoota isaan oolcha jedhee ofii kufe hiriyoonni isaa kaan du'anii kaan hafanii jiru ilmi koo mucaa gaarii ture nama cimaa kan nama jajjabeessu kaayyoo isaaf kan dhaabbatu amantii isaa kan kabaju haadhaaf abbaa isaaf kabajaa ka qabu kan nama gargaaru mucaa cimaa ture biyya isaatiif du'e loltoonni martinuu ijoollee kooti ka du'es lammii kooti maatii hunda isaanaa jajjabeessuun jedha. Hidda dhalata Itoophiyaa kan qaban obbo Dubbaaleen gara Israa'el erga dhaqanii waggoota 32 ta'uu dubbatanii haleellaan biyya isaanii irra ga'e hamaa ta'uu ibsaniiru. Haleellaan rookeettii sun ammayyuu itti fufee jira jedhan. Hidda dhalata Itoophiyaa ka biroo obbo Maaruu Tsahaay namni jedhaman magaalaa Israa'el Sidroot jedhamu keessa ka jiraatan ta'uu dubbatu. Haleellaan Hamaas jalqabaa kan raawwate magaalaa isaan keessa jiraatan irratti ta'uu ibsanii humnoonni nagaa eegsisan hedduun ajjeefamuuf isaaniif maatii isaanii dabalatee jiraattonni magaalaa.